Let's start. Yeroo baay'ee suutaan ariitii osoo hin taane suutaatiin ta'e suutaatiin akka kana ta'e ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jenna? Gradually jenna jechuudha. So gradually jechuun maal jechuudha? Suutaan ariitiitiin osoo hin taane suutaatiin jechaa jirra jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin suutaan jechuu yoo barbaanne maal jenna? Gradually, say it with me. Gradually, say it with me. Gradually. Great. So afaan Ingiliffaatiin suutaan jechuu yoo barbaanne maal jenna? Gradually jenna jechuudha. Akka kana jenna jechuudha. Fakkeenyaaf suutaan jijjiiramaa waan tokko hin ariifatiini. Suutaan jijjiiramaa jechuu barbaanne maal jenna? It will be changed gradually jenna jechuudha. Kana jechuun suutaan jijjiiramaa jechuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana immoo suutaan yookiis immoo suutaan dabalee guddinaan haa ta'u, ariitii haa ta'u, waan kamiyyuu haa ta'u, suuta jedheetu dabalee yookaan suutaan dabalee jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Is gradually increased jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo turning point. Kun maal inni? Bakka jijjiiramaa jechuudha. Bakka itti jijjiiramni tokko argame namni tokko waa tokko gochaa ture iddoo sanaatii bakka itti jijjiirama wayii argamsiise wayii isheen kun turning point kooti yookiis immoo bakka itti ani jijjiiramedha jechuu barbaade this is my turning point waan akkasiifaa jedhee ishee kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Turning point jechuun generally bakka itti jijjiiramni wayii argame yookiis immoo bakka itti wanta ta'e wayiirraatii jijjiiramni wayii ta'edha jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin bakka jijjiiramaa tokko dubbachuu barbaanne maal jenna? Turning point. Fakkeenyaaf bakki kun bakka ani itti jijjiiramedha. Economically haa ta'u, spiritually haa ta'u, in any aspect wanna tokko progressii wayii agarsiisaa dhufnee iddoo ta'etti dramatically yookiis immoo completely yoo jijjiiramne iddoon kun bakka itti ani jijjiiramedha yookiis immoo bakka itti ani jijjiirama argisiisedha ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jenna? This is my turning point. Say it with me. This is my turning point. Good. Say it again. This is my turning point. Great. This is my turning point. Kana jechuun maal jechuudha? Kun bakka ani itti jijjiiramedha yookiis immoo bakka jijjiirama kooti iddoo poointii jijjiirama kooti jechaa jirra jechuudha. Sun bakka jijjiirama isaatii jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu mee isin immoo deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Sun bakka jijjiirama isaatii jennee afaan Ingiliffaatiin dubbachuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Oro English, your number one choice. Oro English, your perfect choice. Inni kan biraan immoo yeroo baay'ee ani akkana gochuu fi already bakka wantichi dhumeera jechuudha, qophoofneerra sana gochuu fi jechuudha. So akka kana jechoota akkasii baay'inaan ni fayyadamna. So amma ani rafuu fi ani nyaachuu fi ani deemuu fi ani akkana gochuu fi ni jenna. So ishee about to kan jettu fayyadamne fakkeenyaaf ani rafuu fi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? I'm about to sleep. Afaan Ingiliffaatiin ani rafuu fi jechuu yoo barbaanne maal jenna?
I'm about to sleep. Say it with me. I'm about to sleep. Say it again. I'm about to sleep. I'm about to sleep. Kana jechuun about to isheen jettu kun ready ta'u gochuuf wanna sana akka jirru himaa irraa jechuudha. Fakkeenyaaf inni deemuufi inni Mr. X yookiin Miss X haa ta'u yookiin haa taatu deemuufi yookiin immoo inni deemuufi jechuu yoo barbaanne about to kan jettu sana fayyadamne sentensii akkamittiin construct goona. He is about to go. He is about to go. He is about to go. So afaan Ingiliffaatiin inni deemuufi jechuu yoo barbaanne maal jenna? Say it with me. He is about to go. He is about to go. Say it again. He is about to go. Good. Good. Are you with me so far? Yes. Do you have any question? No. Great. Great. So inni deemuufi jechuu yoo barbaanne akka kana jennaa jechuudha. Ani waanan dhufuu miti. Namni ta'e nu eegaa jira yoo ta'e already beeka. Namichi nu eegaa jira. Nummoo akka achi hin deemne ni beekna. So amma dhufaa jirtaa yookiis immoo akkasidha yoo nu gaafate lakki dhufaa hin jiru jechuu barbaanne about to sanatti negatiiva isaa not kan jettutti daballee I'm not about to come. I'm not about to come. Kana jechuun ani dhufaa hin jiru nan eeginidha. Amma akka dhufaa hin jirre underline gooneeti himaa jirra jechuudha. Maalitti daballaa not kan jettutti about totti not kan jettu daballeeti I'm not about to come. I'm not about to come. Jechuutiin ani waanan dhufaa jiru miti. Ani dhufaa hin jiru jechuu dandeenya jechuudha. Isaan dhufuuf jechaa jiru jechuu yoo barbaanne immoo mee afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Isaan dhufaa jiru jennee waa'ee third party yookiin third person pluralii ta'e kana haasa'uu yoo barbaanne isaan dhufuuf jiru yookaan dhufaa jiru jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Don't forget to subscribe, like, share this channel. So about to makana fayyadamne amma isheen heerumuufi almost bakka wantichi ta'eera. So isheen heerumuufi isheen boontuu haa taatu caaltuu or eenyu haa taatu eenyu lalistuutu haa taatu heerumuufi jechuu yoo barbaanne maal jechuu dandeenya afaan Ingiliffaatiin about to kana fayyadamne she's about to marry. She's about to marry. She's about to marry. So afaan Ingiliffaatiin isheen heerumuufi jechuu yoo barbaanne about to kana fayyadamne maal jenna? Say it with me. She's about to marry. Good. She's about to marry. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Isheen heerumuufi already xumurameera jechuudha amma isheen heerumuufi. Walloluu geenyeerra just bakka xumurameera wantichi. Just waan namichi inni kana jechaa jiru aareera. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jenna? We are about to fight. We are about to fight. We are about to fight. Walloluu fi bakka walloluu geenyeerra jenna yeroo baay'ee. Bakka ani si wajjin walloluu ga'eera. Bakka akkasidha sanadha ni jenna. So akkana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Say it with me. We are about to fight. Good. We are about to fight. We are about to fight. Good. Good. I think it's clear, okay? Okay. Good, good. We are about to fight jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo isaan walloluufi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Isaan walloluufi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a.
Thank you.